maal biseete riyoonni keenya amartii fi sooretti bilisummaan daandii balsaarra jiru waan ta'eef otoo hojii immoo lubbuun isaanii kan banne gatiin lubbuun isaanii nurraa barbaada waan ta'eef daandii balsaarraa immoo isaan deebisuu qabna sababii sanaaf isaan gorsine jedheensi waame yoo dhagaanis dhaga'uu baatanis garuu isaan gorsuun nurra jiraata nama kamuu daandii balsaarratti ilaaluu hin qabnu waan ta'eef waamnee gorsuu qabna jedha. Atau gari lah garuu. Yaudah gani deh, tadi mati. Baik, beli semua ada beli pam. Atau nanda bola. Ela, ada sini tu mer, namdi, ima duduk, jual duduk je. Karena bodega sini safu. Maltate. Sorry. Maltate. Sorry, maltate. Hospital lagi sih sukamna. Marti naguma. Jira waaqa fagalatu. Asuman jira dhiyoodha. Maal taate? Ishi bakka naan fachi natti neeka. Ishi. Bukan banyak dia. Mau mana lagi?
Ati nama naada waltee sooree dhukkubeera maaloo dafaa nu qaqqabaa jettee turte. Ishi bakka dafii kootu. Direct agar malte kalau kusedih ruangan desa yang malte kalau kusedih nanti. Sorry, uguma situ ati mana waaqayyo fi waada ke waan didde waaqayyo karaa ittiin hiriyoota kee ibsiin deebisuu ta'uu danda'a. Maaloo gara waaqayyootti deebi'a, gara waaqayyootti deebi'uu siin ta'a. Laalime waaqayyo irraa fagaachuun amma makka nama hin argiteetta miti. Sababii sooreen dhukkubsatteefis kanaaf isinis na dhagaa kana booda gaabbineerra hin deebine. Qalbii keenyas jijjiiranneerra. Dhuguma waaqayyo abbaa dhiifamaati ammayyuu isiniif haadhiisu. Waaqayyo daandii isaatti nu adeeffatu. Bishaan kattaa keessa futtaafachista waan hin jirre gara jiraatti ni waamta.